Pirezidaantiin Oromiyaa jalqabaa Obbo Hasan Alii yeroo dheeraan booda gara biyyatti deebi'an. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa Obbo Hasan Alii waggoota 27 booda maatii isaanii waliin gara biyyatti deebi'aniiru. Obbo Hasan Alii wayita buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee gahan pirezidaantii naannoo Oromiyaa ammaa Obbo Shimallis Abdiisaatiin simannaan ho'aan taasifameefii jira. Obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii mootummaa naannoo ammaa ibsa miidiyaa hawaasaa isaanii irratti ibsa baasanii Obbo Hasan Alii qabsoo uummata Oromoo keessatti qooda murteessaa baachuun sadarkaa har'aa mootummaan naannoo Oromiyaa irra ga'ee bu'uura nama kaa'an keessaa nama ijoodha jedhan. Ijaarsa mootummaa naannichaa keessatti shoora isaanii osoo hin daangeffatin qabsaa'ota waliin bu'uura sirna bulchiinsa har'aa diriirsuu keessatti hojii seena qabeessa hojjetaniirus jedhan. Obbo Hasan Alii haasawa isaanii dhimmoota akka abbaa biyyummaa Finfinnee fi dhiittaa mirga namoomaa uummata Oromoo irra ga'an kan beekaman yoo ta'u bara 1992 hanga bara 1995 pirezidaantii jalqabaa naannichaa ta'uun Oromiyaa bulchaniiru. Mootummaan naannoo Sumaalee karaa godina Booranaa Bahaatti Oromiyaa irratti lola bane. Mootummaan naannoo Sumaalee karaalee aanaalee Gumii, Eldalloo fi Liibaan humna guddaa bobbaasuu jiraattota irraa odeeffannee jira. Haleellaa humnoota mootummaa naannoo Sumaalee ammas itti fufuu jiraattonni dubbataniiru. Mootummaan naannoo Sumaalee humnoota garmalee hidhatan heddoominaan konkolaataa loltummaatiin nutti bobbaase jedhu jiraattonni. Haleellaa humnoota mootummaa naannoo Sumaaleetiin lubbuun namoota nagaa hedduun darbuu fi kanneen madaa'anis hedduu ta'uu himaniiru. Mootummaan naannoo Sumaalee mi'eessoo hanga cinaaksanii hanga Baalee fi Booranatti duula cimaa weerara lafa Oromiyaa irratti erga banee bubbulee jira. Lafti Oromiyaa bal'inaan naannoo Sumaaleetiin akka qabames ragaaleen arganne ni mul'isu. Lafoota kanneen irratti mootummaan naannoo Sumaalee caasaa aanaa fi godina haaraa diriirfatee mana marii naannichaa raggaasiseera. Mootummaan naannoo Sumaalee mooyalee qe'ee Oromoo taatee fi heerri naannoo Oromiyaa keessa beekuu irratti caasaa magaalaa diriirfate. Karaa godina Baaleetiin lafa kiiloomeetirii hedduu Oromiyaa keessa seenuun magaalaa Aroo Dibbee jedhamtu kan godina Baalee walakkaa jirtu giddugala godhachuun godina Gurraa Dhaamolee jedhamu mootummaa naannoo Sumaalee godina haaraa Oromiyaa irratti labsate. Gama Harargeetiin cinaaksanii fi aanaalee hedduu uummata irraa buqqisuu jiraattonni ni himu. Dirree Dhawaa dachee Oromiyaa taate mootummaan naannoo Sumaalee kooti jedhee Oromoon homaa akka keessaa hin qabne karaa namoota mootummaa dhiyoo jiraataniin dubbachiisaa jira. Dubbiin ministeera muummee Abiyyi Ahimad tibba darbe Dirree Dhawaa ilaalchisee dubbataniif ministeerri muummichaa dhiifama akka gaafatan hanga akeekichisuu gahame. Kana malees pirezidaantii mootummaa naannoo Sumaalee obbo Mustafee Mohammad akka waan Dirree Dhawaan naannoo Sumaalee keessa jirtu kaabinee isaanii waliin ta'uun magaalaa Dirree Dhawaatti argamuun keessummoota mootummaa federaalaa wayita simatan mul'ata. Dabalataanis humnoonni mootummaa naannoo Sumaalee bobbaas dhiyeenyuma magaalaa Dirree Dhawaa weeraruun uummata ganda tokkoo buqqisanii dubartii ulfaa Naasiyaa Ziyaad jedhamtu lubbuun dabarsan. Naannoo Gambeellatti walitti bu'iinsa mudateen guyyaa tokkotti yoo xiqqaate namoonni 47 ajjeefamuu yoo gabaafamu dhaabbanni ogeeyyii fayyaa MSF namoota 100 ol ta'an kan madaa'an yaala argachaa jiraachuu ibsa. Sababa kanaaf naannichi nageenya dhabuu hordofee aangaa'onni uggura sochii kaa'anii jiru. Tiktooker Yuutiinaas ambaasaddara magaalaa Walisoo ta'uun muudame. Tiktookerin beekamtuu Yuutiinaas magaalaa Walisootti simannaa guddaan erga taasifameen booda waltajjii qophaa'e irratti ambaasaddara magaalaa Walisoo ta'uun muudame. Mudaba kanaanis Yuutiinaas bakka deemte hundatti beekamtii fi qabeenya turizimiin magaalaa Walisoo akka beeksiftu ibsameera. Abbaan qabeenya Warquu Ayitoonoo Tiktooker Taakuriif konkolaataa miiliyoona 5 waadaa galaniif. Sagantaa galii sassaabbii namoota buqqa'anii buufata Dabra Biraan keessa jiraniif gargaarsa ta'uu irratti abbaan qabeenyaan beekamaan obbo Warquu Ayitoonoo gumaacha guddaa taasisaniiru. Deeggarsa namoota buqqa'aniif obbo Warquun namoota rakkoo keessa jiraniif birrii miiliyoona 15 gumaachaniiru. Tiktooker Taakurii tattaaffii inni sagantaa kanarratti taasisee dinqisiifachuun obbo Warquun konkolaataa gatii isaa birrii miiliyoona 5 ta'u bitanii kennuuf waadaa galaniiru.